qeerroof qarreen keenya, qonnaan bulaan keenya, horsee bulaan keenya bakka jirtan hundatti jiraataan magaalaa ganda keessatti leenji'a meeshaa qabdan hunda walawwalaa zayitiitti dibaa qopheessaa. Yoo diinni dhiibee dhufe xaragnee bakka ishiitti galchina. Kanaaf harka keessan tokkoon misooma keessan hojjechaa, qonna keessan raawwachaa, biqiltuu keessan dhaabaa, galii keessan fooyyessaa, harka biraatiin immoo meeshaa keessan qopheeffadhaa. Leenjaa ijaaramaa. Diinni tokko wayyaaniidhaaf kan ergamu abaa'oo shanee dabalatee shaneen akka iddoo tokko hin arganne bakka jirru hundatti ijaaramnee tokko taanee shanee giddu galeessa godhattee wayyaanee asitti hiixachuu barbaadde xaragnee karaatti galchaa deemuu qabna. Kanaaf ummanni naannoo keenyaa bakka jirtu hundatti qophaa'i, bakka jirtu hundatti ijaarame, bakka jirtu hundatti wal dhaggeeffadhu, meeshaa kee qopheeffadhu. Yoo barbaachise akkuma Adawaa sana, akkuma har'a asitti itti yaane kana itti yaannee xaragnee karaatti galchina waan ta'eef. Itoophiyaa'ummaan hagam cimaa akka ta'e ummanni keenya agarsiisee jira. Itoophiyaa'ummaan hagam kabaja akka ta'e ummanni naannoo keenya agarsiisee jira. Baay'ee isinitti boonnee jirra, baay'ee isin kabajna. Sababni isaa Oromummaa Itoophiyaa'ummaa irraa akka fagaatuuf wayyaaniin hojjete. Ummanni naannoo keenya waggaa saditti kana cabsee Itoophiyaan kansaa akka taate, Itoophiyaadhaaf akka qabsaa'e kaleessa abbootii isaatiin akka Adawaa irratti, Maacoo irratti, akka Kaarramaarraa irratti iddoo hundatti Itoophiyaadhaaf akka aarsaa kaffale gochaa qabatamaadhaan agarsiistanii jirtu. Galatoomaa ulfaadhaa isinin jechuun barbaada.